Ay Ummu Seenaa gabbatan maasha Allah. Yaa salaam yaa hala. Utuu waliin argin turreemi. Yaa gagabbattanii akkamisa? Geemii qabdi yaa borraan hafina. Guyyaa meeqaa qabdame hin mul'atu asirratti. Koi sila maaltu argame namni hunduu geemii qaba anillee geemiin qaba akka tokko yaaddoon natti jira maakee. Yoon laadu namni hunduu profaayilii marraa qaba. Nuti si bira jirra faamilii lakko nuti ani fi faamiliin teenya si bira jirra kan nama biraa hin beenu garuu nuti si bira jirra. Lakkoomsa akka tokko guys. Ummu Seenaa amala qabeetti dabaraati jechuun hundi ati jechuun. Jirra jedhame. Fakkeenya dubartootaati dhugaa dubbachuudhaaf hundi kunooti lakkoomsa tokko tuqaa. Tuqaarani akkam ijoolleen bakka hamilee natti godhani. Haay hordofan nuti ibsishaa fi faamiliin keenya hundi si bira jirra guyyaa san. Yaa taap si boona jechuudha. Galatooma ol faadhaa. Doktorri bar maal jedhe beektaa yoo mo'atamte an keessa hin jiru. Suuraatti ergee profaayilii na hojjechiise nan an keessa hin jiru naan jedhe. Baraanuu bargeemii Ummu Seenaa innan ani hin beeku jennaan nuti ati beeku baattu nuti jiraaf dhiisiin jeen yoo mo'amtee ani ittiin jiru siin jechuu jira bar. Yoo mo'amte duukaa galii naan jedhee bar kaleessa dhiira moo dubartii wajjin taphattaan jedhee naan jennaan dhiiraan jedheen mo'atamnaan duukaa galii haayina kennuufi sila. Sanii miti bar dooktar gizee geemii taphatu moo malee mo'amuun beeku. Yoo ammaati mo'amte jaartiin dooktar Aslii mo'amte wayinii maqaan fokkota. Yoo sirraa hafeewu. Dhiisuure Oromoo na bira dhaabbata mootii yaada jijjiira. Dhiisuu uumaa kan kee laaluu barbaanne hundaa'u. Deemaa taphattee hundaa'u laaluu barbaanne jechuun ni iyyitaa garuu. Iyyee salphaadhinna gaafas. Sanii miti moo akkamatti ustee teessaati bari yoo waa darbanii cal jatee teessa moo hin dubbatta. Laa indee gugguutaa jedhanii kanatu hafe waan qabdan gadhiisaa tokko lama sadiin jedha malee. Akkasiimi akkas jedhama. Dhiisiin jetti ijoolleen yoomii jiini kun mee gaafa guyyaa 17 hadhi guyyaan 28 beekaa. Way Ummu Seenaa. Ara si bira jirraa Ummu Seenaa mo'amuu qabdu ati. Maalo yaa faamilii maallaqa dhabeellee yoo maallaqa dhabnee waan push goon dhabnellee warqii tanallee taatu qabsiisnee finna leenca. Warqii taate sila akkam maakee anchi erga jaarsaa argatte wallahi maal isaa mormii harkee warqiidhuma qofa. Bismillaahi maashaallah tabaarakallah. Eerumna akkas nama bareedaa. Ittaaggalutum jaan gaa ajaratti amaara ittaaggalutaan jaa ittaaggalutum jaan. Taaggaltanullee argattan jetta. Yaa jechuun kuni kan rabbiiti. Yoo fiidanis yoo ceetanis wanta rabbiin sii qoode tokko kanuma kasii rabbumaatu warqii ta'ii ati warqii ta'ii naan jee. Wallahi shugguxiirraa gara warqiitti rabbisi jijjiire wallahi. Maasha Allah. Baay'isawween zarafama jeetiin sodaachaa jiran ni beektaa? Akkammoo ispoortii baradhee si eeguure waan haa kaffaltaa? No, kaameeraa bitachuun barbaadeeti. Maal si godha kaameeraan erga deeme booda ganaa laganaa nuti jennee ija babbaasuun manuma teenyee si eegna malee damooza gad dhaabbataa naa kaffalana si eega. Namni ulaa dadhabufaan amma namni usee ulaa dadhabufaan dhiyeenya nama hedduu ulaa kiyya dadhabu eegalee akka reefuu amma namni dadhabee ulaa dadhabu eegalanii jiran si galee. Ajaa'iba! Saaloonitti gad hin bahin. Saaloonitti gad hin bahin. Akkuma nama hin dhageenye callistaa. Ay kaameeraa bitachuun qaba. Astaayitiin ganda gibbii tana guutuu laaluu barbaada si galee. Bakka bitadhu akkas wayyaa. Biyyi kun waan tolte bar waan akkanaatti maashaallah. Nama maneera. Taap godha. Ijoolleen kan kun na dagatanii taap illee naan godhan. Haadha baatee ofirraa eeggatee na itti agarsiisati. Dhaara Ummu Seenaa ofirraan eegaa. Anuma ofirraa eegee anatu dhufa yeroo hunda. Haati faateen dhuftuu bara. Maalittiin beeku waan kayya hunda filattanii karaa Ameerikaa yoo deemtan. Yoo deemne maal beekama namni dhokatee deemaa biyya kana. Nama Ameerikaa jiru ol baatee himachuun rakkoodha gaafas. Yeah. Guys, tap godha. Ada Seenaa.
هذا السنة يا أم سين أنقروا تكا مكافيتين سيامين بيخوني بيتا أنقما خيان ما نفسه سيكا بجبايني بيتا باين سجالسن أم سينا هذا سينا سنجا ما شاء الله تبارك الله قالت أم الفات والله دبلي كان دونا قد أرتبر يا دولا دبلو Dahuda seenaan badhiira malee dubartiin barbaadu. Ol ergaan gizee jirina cinkanii dhamma kimeet kos biraa ta'an ijoolleen amala qabanii xiqquma asii waaf dadhin fa'iitti dhiiseeti biraa deemu. Dhiisitee gaa seenaan tantinuu qaanyeessitee bar waayoon ergaa abbaa kiyyaatti ni madda itti gizee dhibbata kan maaltu kana godhe michiyyoo. Beeku an ergamuun feetu mucattiin bar mootii taata gaafa guddattee ilkee lama asirraa cabsitee bar seenaan sirriin jirtu bar ilkee lama asirraa cabsinan. Ini ergamtu abbumatti yaa dumaan haala kanaan akka miree fuuldurri keenya naabsi silaa waxillee nu gooti jennee eegu jira isii ol guddattu gizee arge. Habibti siini era abaaboo afur naa kennaa abaaboo afur kennaa. Faanaa gooti jeeti yaadu ture dhugaa dubbachuudhaaf haala kanaan tasfaa kiyya mureetiin jedhu dhugaa rabbi abdii kiyya muradhe. Kamaan kee fiduudhaaf shaqqalaa na goota jettee. Maanki anaafitiif shaqqalaa maanki masanuu bar guys maanki ma ifi nyaatatti nyaattu bar fidadhu jennaan shaqqalaa na gootettee na himatte. Museenaanis buna achi biraa fidennaan shaqqalaa na gootettee yoo killee faanu godhi jenneeffa khalaas. Killee maadhaan dura gizee ati duraan akkas intini godhaafi turte san isiin kan sii gootu waan shaqqalaa kee taateef hin jedheen lakkii jette waan nyaata gochuu hin dandeenye hanganaa waan hin xiqqoo ta'eefi. Ayyaatillee waan dandeessuu fide akkasumatti tokko lama baratanii lakki abbaa kootiin isinii madda. Ajaa'iba akka. Yaa isiinoo ittiin ganama waan isiin kan nyaata gaafa sii godhisi waan shaqqalaa taatiif yenna. Lakki nyaata godhu waan dandeenyeef jettee bar. Anaaf si bakkuma tokko isin himate bar. Bargizee wanti sanuu bargizee maankiyaa fide jeen yaa Museena. Suuta wallaahi habibti na jirtu kana isii nyaata qopheessite waliin nyaanam yoon dura nyaadanii aartee ammas fuula guurtite deemaan kee hafite kan hin jiru yaa Museena islooni beektaa tapha gisee namni suuta akkatti sargii wal qabanii taphatan akkasii deemti suuta harkifataa jiru sa'a meeqatti deemtee bidda kam suuta itti akkana deemti lakkatti lafarra lo'aa. Akka lamuun arganneefi bar. Ajaa'iba haa iseenaa maal akkana deemuun nan fidaan jiraami. Fidaan jiraami. Millaa'e. Ay garuu bareeda goote yoo ergamteette namni barree. Dalagaa baratte wanti dhugaa dubbachuudhaaf ganama siree irraa haateeti koo sarpiraayiziin si qabeettee naqamtee deemgisee ilaalu akka ajaa'ibatti tolchite akka. Fedha ofiitiin hojjechuu feetii bar. Yaan sola dadachaas ta'e maal jettee fo'a goote. Ajajamteetu hin taane kan fedha siitiin gootu san feetisi. Yaa. Maaliifi utuu atitti namiin gootee ganaa kottu ilaali jechuun naan ajajiin jechuudha beeki. Waan fedhee hojjedhe waan kanan dhiisaa. Fedhinaa isiitiin waa hojjechuu barbaaddee waa daleedii. Bargis takka gizee kushinaa seentee waa godhu deemnu ol seenteeti fedhinaa isiitiin. Kannin godhate gaafa hedduu loleen ariifaa jira bara kushinaa keessa yoo barbaade isiitiin ni gooti. Akkasi. Ayyaa tamma akkam gootaree booda fuula duratti waan akkanaas si eeggata. Yoo jalqaba durba deesse bar coggaaraan kee kun si gubateeti bakkaadha akka kan ka'u kanatti. Wanti hundi abbaadhaaf wanti hundi baabaatti himatamaa baabaadha. Ati harkallee hin qabdu miilallee hin qabdu keessaa. Bakka tirfiin kan kee maali daahuu qofa. Dubartiin abbaa jaalatti yaa. Abbaan illee akkasii ganama silaa bar abbaan obsinaan kan duraan obsinaan koo harsicha koo oromticha koo hin jedhiin. Hai liyaana oromtittii koo munaamin jedhe. Hayaa nama kee obsinaanii walitti naquu jedhee keetan laa hin barbaachisu dhiisi mana na jirtiif jedheetu man dhiiseen. Mi argite ati waan sana dhugaa rabbi ani ko sirees ofiin naasee bar mana keessa deeme maan jedhiini. Yaa dhiirtii amma dubartii jaalatan an garuu dhiiran jaalladha dura ilma dhiiran jaalladha bar.
Ambar gaafan seenaan garaa keessa na jirtu dooktorattiin utuu viidiyoo waraabaa maaru. Dubartiin danda'u dubartiin barree jechuun dubartii hojii gubachuun barbaadu dura dubartiin dhiirtii dura dhalachuu qabdi maaliif jennaan obboleessan qabaata jettu laata mataa keessa gadha'u jechuudha. Qat godhee jechuu gisee isiin deemtu na duuba namaa jira jechuu qabdi si galee dura bara yoo isii taate khalaas rakkoodha bar si galee. Rakkoodha. Anu akkasin jedhan ture bar. An maqaa hunda kan hin qopheesse kan dhiiraati. Kanuma dooktoriin natti muka naati rabbii miti jedhe. Garuu intalli desteer ma intala dhufte bakka. Dhufnaan kan abbaa taate. Dura dubartiirra dhiira gisee dhiirtii dubartii lammata dhaltuuf bareedaa si galee ilmoo lammata dhaltuuf dhiiras dhaltuus dubara dhaltuus lammata dhaltuuf bareedaa dhiirtii gaafa dura dhalatte utubaadha ammas si galee obboleettii isaa sirriitti eegamas waan dubartii nama biraati waliin godhu bara obboleettii sirriitti wanti tokko bar namni obboleessa guddaa qabu bar uumaata karran ga'u bar ka fedheellee du'ee eega bar kan nama birarratti waan bar fedhee godhu obboleettii isarratti immoo hin du'a si galee dhiirtii saniif jaaladha ilmoo dhiiraa dura. Akkasi garuu rakkoo miti kan boodallee yoo dhiirri bar yoo waggaa meeqaan si boodallee ta'ee ati obboleessuma qabaachuu sanitini jedhi malee seenaan amman qabdi obboleessa. Anaaf ilmoo hangafaati malee asliidhaaf ilmoo sadaffaatiisi. Asliin dhufee anchi jaarsi kan kee dhufee baga gammadde. Kan komataata isin komataarran jettuuni aslii seenaan amma obboleessan qabdi. Anaaf tokkoffaadha malee asliidhaaf sadaffaadha. An jalqaba durba maaliifin durba ta'e jalqaba asna. Ara dooktarri jaalatan miira keessa seentee waa haasa'uu jirti. Maakii ofii jalqabdee bultiinan deegiin yookaan booda sitti seenaan illee. Dhiisi jeen dadhabee maal inni rakkoo jira? Bilbiliif. Museena. Ara koppiliinki sheer nu godha. Qoy mee akkatti geemii namaa erga nu wallaalu seeta maakii kaleessa. Turee baranti tokkorraa. Geemii qabdaame amma sasseeni geemii tattabadhu faamilii tantee. Waalaikum assalaam abbaa firaa. Nuti barattuu dhiirallee argatiin abbaa firaa faadha firaa waliin jechuu jalqabna isin eenyu wal waamaartan amma. Sishaan gaafa dhufe ani akka dhimmaatti maqaan moggaa isaati. Maali moosisuufaatti jiraata si moosisuufi? Laa maal la moosisa? Yoo si moosisee ni beektaa ni yayyaamannaa nuti nama hedduu qabna. Haay. Duraanuu nama hin dhabnee baraasillee numa jiran shugguxii dheedhaniiti ammallee mushurraadha. Jedhaniituma si qusatan malee firan qabna asiillee. Dooktoriin malee. Sin koppiliinki ishee. Haadha seenaaf jaanii si dhiisanii bara. Maakiin haadha Kaalidii. Maqaa Kaalidiin hin jaallattaa? Isaatu jaallata. Kaalidii. An Kaalid obboleessan qaba maqaa Kaalid jedhu. Bareeda. Bakka yoo obboleessa kee jaallatte itti moggaasta. Maqaa lama qaba obboleessa kiyya. Naa'ifii fi Kaalid. Naa'if bareeda. Nuti maqaa lama qabna mana keessatti si galee. Akkuma nuyti jechuudha. Ani maqaa sadiin qaba amma. Maqaan tokkoffaa firaa lama. Qasqaasaa. Habibti Anjaal Fadilal.